Ini himte gara bita yoo gatatan maaniin gatatanii qophii maaltu taasifamaa gaadee dhuttaatoo deemne amma boodnee kenna keessa gara ala bayisa jira seenaa dheeraa deemne guyyaa gara guyyaa tokko fudhatiisa deemsa adeemsa isaa keessatti dubartootarra dhiirarra waa eegamu nutti hima. Adeemsa bita gatatiisaa keessatti eebbo bita gatatiisaa fi abbaa warraattu ganama ka'ee ilma fi hirribaa dammassee ilmi gujii lamaanii hangafaaf maadna atoo 40 malleen teete hangafaaf maadnaan warra deettiin kennituuf ilma abbaa booressu ilma lamaan kana waan Kuungosa jedhama. Kuungosa jedhama kana isaan keessaa nama argame hangaficha yookiin maadnicha fidatee barii halkan atoo laftiin bari'in lafaa ka'a sa'aatii sani atoo simbirreen wajin achiin dura Atoo boruun hin dayya'in achiin dura kana dukkana keessa jechuu ilma fi fidatee mana bahaa waraana qabatanii eboo qabatanii mana bahanii balbala manaarraa mikikkila manaarraa buuyyoo citaa manaa lukkisan gojaa ka lukkisan sadiin lukkifatan walitti deebisan jaa jechuu akan taane qofa jaa qixxee akan jennu maali namichi tokkichi buqqise sadii gojaa sadiin qabatee kana lukkisanii boroorraa akkasa lukkisanii ibidda cilee ibidda ka jabaa ibidda hin fuudhanii bakka tokko tokkotti daaraan hin fuudhamaa qabatanii deemani. Bakka tokko erbeelle jedhan. Erbeelleen kun akka roga rogaatiin yookaan dudda duddaatiin gooroo goorootiin garaagarummaan mul'atu jiraachuu danda'a. Lakki nuti erbee fuunuu jedhuu danda'a gamis. Lakki nuti cilee hin fuunuu jedhuu danda'a gamis. Kun akka gooroo goorootiin oolloo dudda saniitiin teetu waan ta'eef wal nu mormisiisu kanaaf fudhatanii garam deemanii gaafa jenne gara ila dhidhimaa deemanii. Ilti dhidhimaa jechuun gara lixaati. Gara ila boruun deeman. Ila boruu jechuun gara bahaa jechuu. Gara boruu lafti itti dayyaatu jecha. Gara ila dhidhimaa deemanii bowwaa bitaa jedhanii bakka hunda bowwaa beekamu jira. Amma gandoota asii olii lamaan beekaa. Saakarroo bowwaa bitaa hin beekaa. Anaa doolarii hedduu keessa ganda saakarroo bowwaa bitaa hin beekaa. Ardaa jilaa me'ee bokkoo ka ammaa kana lafa qilleensoo baabbichoo jedhamtu bowwaan bitaa jiru hin beekaa. As bokee bowwaan bitaa jedhamu harrattu lafa jedhamtu akka jiru hin beekaa. Gochaa achi godhamurrallee itti hirmaadheera. Kana garas deemanii ibidda bobeessan. Goola dhaaban jecha ibidda bobeessaniin amma afaan aadeffannaa saniitiin yookaan waaqeffannaa saniitiin goola dhaaban. Ibidda kaan inni tallisee gabbatee gara dhumaatitti yoonni fuulaa galu barii yennaa gara ila dhidhimaa san deeman namni jiru duudiin hin iyya. Maaf iyya? Golgola baay'ee jedhaa gara bita gatatiisaa deema. Golgola baay'ee namni jiru duudiin akkana jedhan. Kana gara bowwaa bitaa kaan deemanii goola dhaaban kaa ibiddi yoosuu tallisee gabbatee gara dhumaatitti deema. Eboo qaban kaaniin eboo barii qabatanii bahan kaaniin firfirsan ibidda kaanii deebi'anii gara bowwaa kaanii firfirsan golgola baay'ee jedhanii deeman. Gara dibbee itti qeexalanuutitti deeman. Ariifatanii ariitiin. Eegaa bita gatatanii eega golgolaa baasanii gara dibbee qeexala itti qeexaluutitti deeman. Dubartiin yennuma kana garee dubartii ta'anii dhiiraan walitti atoo hin makamin cilee boollaa qaayyaa achi keessaa cilee fudhatanii bahan siiqqoo isaanii qabatanii bahan. Dhiirti eboo isaanii qabattee baati dubartiin siiqqoo isaanii qabatanii bahanii isaanilleen waan kana qabatanii bahanii karaatti gatatanu qabani. Fuula isaaniitiin. Gaafa cir'uutii fi gaafa
goola dhaaban yookaan bita gatatan dubartoonni muka mataa isaanii qabani. Muka mataa isaanii keessaa akka tasaa ta'ee yeroo cidhuu qofa bira argame malee naa golgola baasan yookaan bita gatatanuu hin argamne. Ani argameen jiru. Ka gaafa cidhuu mokkonniisa. Mokkonniisa amma hin bobeeffamu. Gaafa ilaala Gujii Sallee baane